nanda wala kan aye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii jabaattu baga nagaa taatanii yoo rabbinu gargaare nama sadi afur irraa dhukee kaafnaadha nama sadi afur shanfaa kudhan ta'uun sin mala dhukee kaafnaa torbee keenya ga'ee torbeedhaan isin bashannansiifna jechuudha torbeedhaan tataa isin goona prankii goone hadhammoo waan biraati abdusee tan gudiyoo jechuu deemaa jira isin share godha waliin dhageeffanna nu arrabsus maal ta'us prankii waan ta'eef prankii jechuun siluma seerri isaa qaxxitaadhuma jechuudha laayiviidhaan hojjetama malee inni namni yuutuubiidhaan waa biraatiin prankii jedhee walii galee maal jedhee akkanan siin jedha akkana jedhi prankii jedhamu prankii jechuun siluma hiikkaansaa waan namni tokko hin beekne duudaadhuma kana dhaqanii naasisuudha malee callumeeni akkanan siin jedha dhiigan afaan kaadhee kee viintoo afaan kaadhee kee balaqqama sana booddee ay baale makkas maadi sheer godhaa dhageeffadhaa callumeedha abdusee tan dawwala wallahi en abdusee irra jira irra galeela utuu namni quban qabaatiin amma nan dawwala hello hello salam alaikum abdusee esa bageti jirta sin jedhe esa tamma jabaadhu esa jirta bakka jirtu deemi sin jedhe abdusee intalli tokko mana dhuftee jirti sin jedhe والله كنا نبرا جرتي تلي توك والله لازم تلي توك كنا نبرا جرتي abdusee maal jechuu barbaadde galteetti prankii irratti hojjechuun jabaataadha abdusee akka carraatee ol gale irra seene toofii natti maa ture iyyuu ani nu banne sila naasisuu fi amma nama tokko calluma inni dawwaluu dhala argitanii laa ifaanii faachuudha tuni mee abdusee tan himaan in argitee allahu alamin beeku garuu waan in argine irratti mul'atu aadii waliyyuu hin qabnu suma naguma ana irratti praankiin hojjetamu jedheen harkaa baafatee abduseen nama biraatti dawwallaa amma nan kakadde mo mo durba jira mo de san kakadde mo wallahi jedhee calluma jedhee wallahi hin jenneen kunoona bira jirti qophoofte silumayyuu itti kenniyoonni jedhe itti kennuufan amma callumeedha nana sossinaa waa hunda himu inuman dawwala bakka ammi bartaniittu oiga ma maqaa namaan da'u namatti maa jira mujrima ummanni walitti maa jira gati ta'e maqaa namaan da'u achuma irratti dhaggeeffattanii kaanaan dingatatti dawwalla. Halo habibi ya ammu salaam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eenyuun amaani akkam amaan nagame fayyaadha habibi jirra wallah alhamdulillah eessa jirtaa gara nagadi jireen nama wajjin jirta maa qophaa jirta qophaa jira si intala tokkotu dhuftee mana koo jirti intala tokko dhuftee mana koo jirti nannahee an lakkoofsa kee irratti kenniteenna nannahee nasi mana sana geessii jetti intaloota akkam intaloo diimtuu furdoo wayiiti maal ta'e mana amaan nageessitti ija aarii anumaami garuu lakkoofsa kee siinaa kenniteennan bilbileen amaanii kanan siin jedheef koo qafoo qayyareen jira lakkoofsa namaan qabu beektaa amaani naan jettee lakkoofsa kee naa kenniteennaan achumaan kan naan baafni beektaa bilbila qayyaree gatiin jiru jennaan okay maal ta'e jettire mana sana geessii naan jette
miira aariitiin jirti mana sana geessii jetti. Nama kan itti kenni bilbilayyuu. Ayyee. La obboleetti kunoo tina saahide. Hello. Akkami? Nagaa maa bilbila cufatte? Bilbila maa cufatte? Bilbilli kee cufaa ture erga kaleetii sirra bilbila arabe. Eessa jirta amma? Ala eessa? Na beeyta sirriitti eenyu akkam naan jettaati? Maalla dhuftaanuu si dhufa bakka jirtu naa himi amma. Sin barbaadaan si arguun fedha bartee. Wallaahi. Mana Mubaarak hin jiru. Mubaarak musammaa. Eeyyeen. Isa amma kana dubbe. Itti kenne. Maalitti kennaati kottu malee sin barbaadaa raa'oo. Itti kenne dhufa maali tuni yoo na barbaade hin dhufa hin jedhee. Hayyaa bilbila kiyya narraa kaasi kiyyaanii yoo sirra bilbile akka carraatee sirra bilbiluu hin danda'a kan isaa yoo cufte. Ayyee dawwale. Hin dawwalu kottu. Itti kenne hin jedhee yaran dhufa. Isatti maaliif kennaati nuftuu sila soosatti kennamu malee nuftu anaafsitu wal beeka isa maaltu galche waa'ee keenya gidduu. Kottu. Hello. Hello. Ana. Mana kooti yaani mana koo dhufuun kee taaree sargiirra jirra sargii toofeerra jirra mucaanii iyyuu barbaade atti fakkaata. Iyyuu. Fayyaan qabdu jira fayyatti. Nama beela iyyiti rakkoon qaban nu waan attaa jiru. La chuni sargii toofeerra jirra waan ta'eefi. Natti gabbaayati kottu. Maani sitti baaga amma sodaadhee hin jiraanis bakka irraa bataatti ol galuu sin diddee duddubbee waan akka duriyyoonni masrii waan jiran si fakkaata. La rakkoon qabuuti gadi makkasiin irraa qabaatetti gadi baaree. Ijoollee nuuf fidi kottooki ijoollee naa fidi kottoon maayyuu ijoollee keenya ilmaan Oromoo si bira jira nuuf fidi guuri kottooki. Ayyee. Jara dheedhii fa'aatti dha walii fidi kottu. Ayyee mubee. Habiibi. Wayyo baako. Koiga yaa rabbi ni yoo gaafa dhabannaati namoonni waluu barbaade tadda walee wal harka makatee naan. Tai. Halo. Bakka prankii taatee jirta jedhi bakka. Prankii taatee jirta badi. Ijoollee gadi baaftee. Wallahi edaa jechuun nama beekne akkamitti. Ana durbilaasaa ta'ee tokko watti narraa deemsaa. Ayyee akkasii narraa deeffachuu dandeessa guyyaa eddee prankii taatee jirta shi. Galatoomi garuu akkati narraa namne nan beekaa ijoollee guurtee dhufaa turte. Ana Mubaarak kottu yoo naan jette badii yoo jiraatte hin dhufa. Galatoomi prankii taatee ta viidiyoo kee galgalee eeggadhu. Wayyo. Qoi. Prankii jechuun akkasitti haala xurii madawwalamee prank godhama malee itti mamee kee akkanan siin jedha akkanan naan jedha akkanan siin jedha yoo barbaade achi takuuf prankiidha kanas. Qoi kolfaa calluma yaati nama tokkotti himina amaanaa keessan sheer godhaa namatti himina itti bashannanaa. Qoi durbatti sinan dawwala sitti naasaa durbaan immoo. Madam dia tanya, kau ikam, Hamido. Ijoollee ilmaan Oromoo guuree faaraan jedhee faaraan manni.
Jaalataa Oromoodha. Faakiyu deemi jogo dura. Gamci. Hit. Leffaa caab. Gosi keetti hojii doomaa gosi keetti hojii yeroo nguboon. Doomaa gosi keetti kuma tokkoof jalaa bilookin nama 500 wajjin jiraadha. Bashannana gaarii isiniif haa ta'u jalana. Callistanii bashannanudha. Namni barbaadu bilbilii jalaa cufaadha namoota beekamoo. Yaa amma inni tamil beekta. Dawwalu jaarsi nagaan qabu jaarsi akka dawwala wallaahi praankiin jaarsa ijoollee hin jiru himatamtaniittu bakka tala tokko isin himatte nyaa yaa rabbi ka sina booddee afootachiisuun oolaa barbaada oolaa fudhanneen lakki wallaahi inni jiru silkiin isaanii banaan hafa ta'u inni himatamtan hin jedhani nama cimaan siniif deebi'a. Kalau tefata itu dah duduk janji tadi. Kalau jika udah nemu, bodek. Prankii cuni, utunam nimbekin, itti bilbilani prankii wajjuna malee. Nargati. Indah apa ya? Ada apa? Kalau fakta ada apa? Mantu dari biar. Jual balik lah karena enggak ada. Asliin video dia tanu asliin enggak ada gatinya tamenan nanamanu sini kale asli miti namota isin hori Dubai namini namota ini betan sini video jelasin asli ini gatinya enggak ada shawada menan shawadam sobni mal goda abdusee nu akadi kawai shawada dia kana jennan ifmani fatti prankii sini gona male lo salani miti juna لا تكتشو تندولا يو ربي نمل كيسا قبل سيجا تشو سانولو بس يشير قولا بشاننا ربما يكون مغلقا أو مغلقا هي ما إني كوي إفتو تكون سني في الحاجة اللي إني منا أدرى ربي إني منا أتاني وصلات تتي تكون تتي كوي ستين هذا إن عملاء اتصالات الكول تون محمد منير أنا رايق دوس 1 ولو عايز الكول تون دي دوس نجمة ويه جرى الحمد لله كم جرت الحمد لله سي ما وانت ويدي بزيد ولين مو ada namni kun nagaan qabudha si gurbaa tokkotu na bira jira dhufe gurbaa tokko na bira jira gurbaan tokko gurbaan akka yes ati nama biyya kanatti waa tokko hin jaallanne nama hin jaalladhe isin qabu naan hin jenne لا كم نجارة أما جار سمارا دو في بيتا وانته تينا برا مالك أمي كنا الخابته وامي كنا الخابته وامي كني أوجن دتا بيتا أبي
waan meeqan gargaaraa ture amma immoo sin barbaadu naan jettee namni tokko beeku kiloroksiin dhugaa barbaadan minaan jedhe qaldiidha kiloroksii maal dhugaa miti na bira jira serious Mubarak rabbi gaazexaa na dhukkuba jira kolfeen danda'uuna dhiisammaan nama maal jaaladhaan shayxaana iyyuu jaaladhaan beekul mana maati miti inshallah. Shayxaanni maal jaallatamaa miti amma serious kurbaanii mana nageessinaan jedhe nan nufaafanii manichi mana asiiraa biraan gara kami. Maal jette? Mana nageessinaan jedhe. Mana nageessi? Mana si nageessinaan jedhe iftuu fideen nufaafanii amma. Isiin dhukkubsattuudhaan rabbi jirti rabbiin kadhu jedhi. Ittiin haasoftaa? Maal ittiin haasawaa jiru giddi abbaan ittiin hojjatu taasaara. Qoy iftuu na eegiyyuu walumaan haasaa miimee yookiin sagalee isaa dhageessee hin beektataa kottoo bibi kottoo laa kotti naasee ola itti naasee. Halloo iftuu. Akkami bareeddu nagaa keeti. Bareeddu. Maan na dagattee sagalee dhuma koon beektu. Mubarak sibitee fide rabbi jedhi. Mubarak sibitee sibideen jaaladhiisi. Maaliif na bita maalinni? Jaalala keetiin kanan bitamee waggaa meeqa si wajjin siqaa meeqa argaa ture hin ga'u? Anumri kiyya guutuu takka yoo nama jaaladhee beeka biyyoo nyaatu hin jedhuuti maqaa nan balleessine. Bakka isaa tokko yoo wal yaadachiisne. Takka dhiira jaalachuu miti sagaluma dhiiraa waa'ee jaalalaa wajjin naasofne. Duuba maa akka kolfitaati? Lakki Mubarak na kolfisiisa waan. Maal jedhee amma. Takka jaalladheen beeku naan jettee dhugaadhaan jaalladheen beeku nama jaalladhee siin qabu. Kuni dirqi waan jaalladhu jechuudha moo? Laa dirqiin jaalladhu siin hin jenne innati namaan manatti dagatees ta'uu hin dandeessu. Ammoo erga sirma dhukkubnaan na dagate ta'uu nabu malee. Maala nama jaalladhu gaafa dhukkubsachuu miti osoo du'e nama waliin gakkaayaa qabrii isaa wajjin signaalaan malee hin dagadhu mintee nama hin jaallatin malee. Utuu jaalallee jiraate siluma kun hundi hin jiru yaa hojii baatinaaf qabdutu yoo Mubaarak biraa kan dhufee isa waliin jaarsumnaa ergadhu na godhe malee. Nan dhufa manni kee saama Mubaarak waliin hin dhufa. Duuba mana abaartaat. Hello. Mubaarak hojii keenyaatu wallahi. An nama jaaladhee hin beeku nama gandaa itti maqaa nan balleessee rabbi jedhi. Ayyee kanas maqaa dhiisi. Nan nufame mee an maqaa kee anis immoo nan na hebeetaa nama ol guddataa jirtu an akkamitti maqaa si waamuu danda'e an dhukkufattiyyuu akkamitti maqaa si waamuu danda'e maqaa balleessiidha moo jedhetanii gadhiisuun qabu nan nufama. Maqaan balleessuudha kun ilaala maqaan balleessaa jireenya irratti qabaa jira malee namni na jaallate hin jiru jaalallee hin qabu rabbii keessa taatuutti dhukkubsattuudha rabbi naa kadhan jaalallee maan qabaa miti biyyaa harka rabbii jira. Ayyee bakka fideedii dhufu. Maal fiddee dhufta? Malan fidee dhufa. Maali? Gurbaa. Mee nagaatti jiraatu gurba maali fiddee miti? Anuma maraachii rabbi. Si maraachuu miti iftu akkasiin garuu maqa balleessiin kun yoo callume deeme booddee rakkoo sitti ta'a kana jennaan manuma fidee dhufuu koo wayyaaluma tokkicha mucicha. Maqaa namtichaatii fi lakkoofsa sanatti kennamu matana dhaabaa deemee fattataa maqa balleessaa dhabdi jaalladha kanaan jedhu. Ayyee qabadhu kunoo. Qabadhu maal lakkoofsa barbaade miti duwwaa 11. Duwwaa 11. 22. 22. 76. 76. 45. 45. 78. Asirraa naa taata beekuufi. Laa rakkoon qabu jechuun nani waan gurri koo dhaga'e nan beeka waan ta'eef. Maal beeku? Itti dawwali jechuun waan gurri koo dhaga'e nan dubbadha ani itti dawwali mee. Ati maal beekta jira? Wannan beeku hin jiru maa jechuudha natti qirra hin jedhin malee an mana na dhufee inni akka inni barbaade nda'uun footoon qabaa mobaayilii koo keessaa viidiyoon qabaa naa maxxansii jedhee jalqaba. Footoo biyyaallee diraamarraa buufatee viidiyoo biyyaallee diraamarraa buufatee footoo biyyaallee feesbuukarraa buufate. Yoo dhugaa footoo biyya qabaate kan isaa wajjin ka'e noormaal. Ani beeku yeroo ammaa kana silasi wanni godhamaa hin jirre hin jiru tarii morma keerraa kutanii illee itti ka'an malee footochi dhiifama naa godhiyyaa obboleettii kooti sin jaalladha sin kabaja mudhiidhaa gadi yoo waa biraatti kaa'e hin beeku garuu waan itti kaa'ame sin fakkaatu Allahu alam qullaadha garuu footichi. Suuraa ani inshallah addunyaa kanarratti suuraa qullaa inuman argattu yoo photoshoppii jedhamtan godhatu.
Ani beeku garuu footichi qullaadha. Foto qullaa miti harma qullaa ibsu kaa gartu taate wallaahi billaahi ila badhaasa qabda inshaalla. Mormaa gadi wanti tokko ittiin jiru uffanni siin jedhee itti dawwaliiti. Meemina natti deebii. Itti dawwalii atti deebii. Mormaa gadi waan rakkoo qabaree abba margaan gadhiisanii dhiistu jedhee gadhiisuun malaa kun rakkoon qabu waan. Ani beeku akkaataa garuu viidiyoochi fa'i badaa nama sodaachisa. Ani viidiyootti shooppii hojjetamuu jalqabe ta'een beeku. Nagaan oli bakka kamiifuu rabbi nagaa buusu. Rabbi nagaa buusu eegala kosaantichaa kabajamu sana deemee kassataan. Kasasi amma dhaqee poolis xaabiyaa dhaqee kasasi. Ayyee. Ayyee. Inni kasasamaa jiru moo inni beektu reediidha. Akkasas ture xeegitti mita gootu. Ana mubaarikii maaltu galchee mana taara nagaa koo. Akkasas ture reedii aadam yoo dhaggeeffataa jiraate jabaadhu ofirraa kadhu iftu. Wallaahi si kasasuuf mucaan. Reedii aadam jabaadhu lakkoofsa kee kenname jabaadhu. Otoo siin kasasiin qaqqabadhu. Ana wanti irra dhibu hin jiru lakkoofsuma keessan kennuudha taa'e taa'e. Ayyee qo'i qaama. Nama waslaattaa wayii barbaadeen itti dawwala. Ayyee. Shit. Lakkoofsuma qopheeffadhee kee hin dawwala mana kana booddee. Amarichatti dawwaluusi. Amarichi ni dawwalu. Amaricha dheeraa liibii waraabuu sanatti ni dawwalu. Natti maammasitti. Algadera. Halo. Waalaikumsalam. Udah. Alhamdulillah. Oh, Fatih kan. Ahmadi tanda wala. La cosa con se. Ahmad livi ora usana kairot. Tati balgono yi. Halo? Nah, mana kamat. Aywa. Halo? Ahmad tansini da wala ta lona nake fata. Ini mina amma si video itu tuh jadi setira walu mubarak njena. Waslata. Lagi apa kol? Rangi nama nanti lagi. Assalamualaikum. Akam. Jirra alhamdulillah nagaa lamiti. Nagaa rakkaman. Nagaa kooti si maal nagaa lamiti. Maanti maaltu maal ta'e? Ijoollee intala tokkotiyyuu dhuftee jirti as. Intala tokko dhuftee jirti. Maal jedhe? Intala tokko dhuftee jirti. Intala tokkotu si himachuu barbaadde. Intala tokko si himachuu barbaadde. Ana moo? Eenyu siin? As jirti mana koo jirti mana sana geessii naan jette. Mana sana geessitu malee naan jette. Mee nama biraa bayi naanaa seebbo. Hello. Eenyu jee? Mana sana geessii naan jette. Maal wayyaa? Eenyu siin? Ammaalan beekaa maqaa seetti mudidde. Mana sana geessitu malee jetti. Rakkoon maal ni? Ammaalan beekaa waan itti gooti. Intanaadha tarii maalan beekaan eenyuun gowwoomsee silkii cufataa maali jetti maalan beekaa wanticha. Eenyuun gowwoomsee eenyu gowwoomee eenyu gowwoomuu dhiisaa bilbila cufatee maal jetti namatti dawwaltee. Ol gali jennaan isiin dittee gadi bu'u jennaan isiin dittee barri mana irra gattaramtee namni akka ol galu hin qabu akka gadi ba'u hin qabu amma keessummaa yoo dhiqqa dhufe sodaataadhaan amma maqaa kee yaa rabbi nakkaa badeerasi. Fiduu? Maali jettu baay'ee bu'aan namani waa jaallatee tokko wajjin jiraate hin qabu waan. Maali sirraa qabdi egaa ishiitti si kennu? Itti kennime.
Badara gatas gabba ya sai di qayyite mono qabsifti. Oboletti. Oboletti. Kunola tira sai amar kuno tira. Tina sela. Hello. Hello. Kam. Jirta? Jira. Ma bilbila cufaat. Eenyuun jechuun maal jechuudha sagalee koon beektu ati. Wallahi baadee. Barre akkuma kana amaluma keetti nan beeka isa kana. Eenyuun Eenyuun dhiisi amma eessa jirta ati. eenyuun Maal jechuudha eenyuun sagalee koona wallaaltee hoggaamee kanaan haasoftee na wajjin jiraattee kaate. Amma kottuuti sittanaa jomaara bakka jirtu natti himi mana hakimiina geessita. Eenyuun naan hin jedhinii siin jedhaara bar sagalee kan koo wallaaltee ati mataan keessin hojjetu. Ahmadiin miti ati akkamiin si wallaalamaa. Eenyuun wayi dhiisi in dhuftamoo nan dhufa. Eenyuun ijoo guddiidha. Ahmad. Amma mubaarakaate na geessitama maal wayya bakka. Qoy tasgabbaay ka boleette karaamiti dubbiin. Tasgabbaay yoo rakkoon jiraate hin furraa rakkoon qabuuti. Rakkoo jira rakkoo jira. Rakkoo maal jiraatti mee? Ishii natti bi rakkoo maayini? Harii keessan hin xaraysiisa yoo isin didda. Lakki maanu xaraysiista boormatti nama maal jechuudha silanni? Amma kai bakka inni jiru na geessi. Jedina yalla jedhi. Beeytama beeytu bakka inni jiru. Hello. Ahmad. Akkasii. Qoy biraa deemin si taasaa. Rakkoo ol bannee gabbanneerra. Maalamni isii beeka bu'aan gabaabduu furdoo wayiiti nan ulfaa'e moo maal jetti? Magaalaa nan ulfaa'e jetti. Waan akkamii? Na ulfeessee badee jetti. Boletti. La tinasee bo'aa saadhaa bibi. Si. Hello. Mucaa maal taate ati qo'e. Bilbila kootiin sitti dawwadde erga dheengaddaa hadha guyyaa sadii sittan dawwalaara alii biizii alii hin cufatta saatii barbaadde mataan kee kun si hojjetaa garuu si kadhaa diddeettaa jechuudha amma immoo giddiidhaan walitti dhufne an erga dubbiin kun mubaarakiin bira ga'e kalaas waa tokko gochuu hin danda'u. Jinniin sitta dawwalu. Dawalaan jiru bilbila kootiin an ergani mistira koo gabbaasee sitti dawalaan jiru. Dubbiin mubaarikumaan hadhumu isuma wajjin kottu makiinaa isaatiin mana marfee nageessaa asaa barbaadaan jiru. Hin bilbiluu siin jedhe sitti dawwaleera hadha lafa guyyaa sadii sitti dawwale. Akkam wallaaltamaa guyyaa meeqa hadha lafa ji'a meeqa niifate wajjin jiraachuu jammaruun keenya. Eessatti mana kee keessatti. Maal jechuu keeti? Mana seessaa. Ahaa. Mana danuu keessa jiraattaa jechuudhaati. Amma laamee Ahmad. Habiibi. Afaan nagaan sitti haasaa jira la. Akkin itti dhufe akkanan turre. Amma immoo erga waan yoo nagaa barbaadde kottuuti. Mubaarikii wajjiniin fagoo miti gaara sani nageessa. Yoo didde immoo annan fixadha xariiqaa kooti. Hin fokkiftee gabaa namaatii galta garuu. Maal Ahmadii moo Ahmadii miti ati? Ati Ahmadii moo Ahmadii miti? Kennaan jiru yoo dhufte kottu yoo hin dhufne moo nan dhufaa jedhe. Hello. Ya ilaha العالمين. يا إله العالمين مونا مالك تريد كتير والله قد واني كيركي تشير قلاسين أنا قرانا الكوب دي أج كوي إنا لله ها يا ربنا أنا صارت
nalaalu deemi laayivii datti. Aduh, barik. Ilaame 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 dubbiin ammaa isa piraankii jedhanu malee wanni tokko hin jiru. Ishi akkasi gaa amma sitti fufaashi tafufu isinii ta'eera piraankii jechuun akka dhaqa isinii galee prank jechuun akkana malee yoo prank hojjechuu ta'e akka hojjedhaa laa jedhe keenya malee gurbaadha famanaan jiru. nama naimi bo anda bara nama naimi Kaju ada boleh kaju saya serah. Indah TV. Kaju ada boleh. Kaju. Kumarah ada boleh. nama bodde dalan miti Dalan kumarah. sahiba nama bodla nama bodde adraki jadi mereka tamu bawa don si Naimi dah boleh. Naimi. Naimi fanda wala Naimi sadara mana hojino jetu dabo jak sana sadara mana hojino jetu dabo nyak sana fanda wala miskina ko satira wala tanji كولتون محمد منير بالجمال دوس 1 والكولتون محمد منير فينك يا حبيبي دوس 2 ولو عايز تسمع الكولتون دي دوس 2 عبدناك حق عبادتي وما شكرناك حق شكري وما قدرناك حق قدري وما ذكرناك حق ذكري. halo manu la ni le te kata Enggak apa. aye akka te ko se kata ni bashanan tan abdi gudda ka wa namnan sila do kira ka su ture abdusee da eda min اللي كبت كده ايه في ايه عربية ماله ما تكبت براها يا حبيبنا عربية في ايه احمد عربية في ايه ماشي akkasiga xiqqoo bashannantaniitu sila namni keenya jala deemee waa'ee rabbii namatti himaa waa'ee rabbii bareechee hin beeka waa'ee rabbii bareechee tan beeka alhamdulillah rabbil aalamiin anis musliimuma akka keessaniiti amantiin qaba maal yoo namni hojjete namni isin hin taane jira yoo namni hadiisa himes yoo namni quraana qarees yoo namni sagades yoo namni soomes yoo namni maal godhes namni isin hin taane hin jira nan beeka xamaamaa jedhama namni akkana sooluma naamana andan tana manga bulan tamama jedhama namni akkana kun tamama yoo ati maali yoo jette yoo ati fooqii kana fiddee dhaabdee agarsiifte laala akkana dabeesin jedha nama astaayitii kennu jira miti callu beedee ina fini
Yoo ati maal goote isin kun namni beeku namna kana warra kanaata jala deemee odeessaadha. Prankii isa walitti himame iyyuu dhattee afaan bantee itti shaabbadaa ol taa'oo kun prankii laayivii jedhama. Prankii dhugumaati kun dhugaa irratti hundaa'eetu malee isatti gorora irratti coccobsaa bulti miti. Inni kun sobaan akkas godhi akkas na si jedha akkas naa ta'e nan akkana siin jedhe ati immoo akkana jetta jedhamee intinaa jedhamu miti kun qaxxitaa prankii dhugaati jechuudha. Prankii jechuun immoo akkasitti malee edit godhamee irraa gutamee arrafamuu fa'aa qaba. Prankii irratti yoo arrafames hin dallanu maaliif natu prankii itti galee gatiteef sinii galee natu prankii itti galee gatiteef yoo na arrabsanis hin dallanu jechuudha. Warri immoo as taa'eetii hin taane kennan kottaa keessaan naa kenna. Ayyee